si dalaguun danda'ashi naaf seenadha waan ta'eef. Eessa jiraatta silaa? Iddoon ani jiraadhu Saudi Arabiyaa. Okay, hayyiraati. Qoosaa jirta miti gati amma jechuun qoosaa jirtamoo? Wallahi maaki wallahi tamantami video si qabur. Video baay'ee kasii sirbe suuraa kee fayyadamee suuraa kee edit godhe walaloodhaan ka dalage kamaa jedhe. Wallahi qoosaan jiru ani waan akkanaa irratti jechuun jaalalaan dammoo hin qoosamullee hin qoosullee. Si galee video san si gadhiisuu hin danda'u hundayyuu. Okay. Yeroo asirraa ba'e ilaaluu hin dandeetta. Be'aansi ka walaloo dalage video sadii kaawwan garuu ka ittiin sirbe. Okay, baga na jaalattee na jaalachuun rakkoon qabu waan rakkoo qabaatu miti. Sin jechuu barbaada. Yaa dhugaa keetii abboon soba. Wallahi namni na beeku baay'ee jira. Yaa kana waan sobullee hin qabu dhugaa jirtu itti maa jira malee hin sobnillee. Maal jaama sila waan bira? Okay. Galatoomii. Copy link godha guys. Annaa kee. Okay. Maal jaama sila? Galatoomii hedduu takka. Follow keetillee. Jechuun maal jetti? jechuun waan jettullee dhabdu asirratti ani fikirii miidiyaa irraa kana baay'een jaaladhu. Osoo ati gizee sanitti kanaaf hubattu ta'e yookaan kana argitu ta'e yookaan nayyuu jaalachuu baattu na haasofsiistu ta'e keessaan rakkoo hin qabu namni. Agatu yoo namallee bakka nama jaalatullee qabaate nama jajjabeessa. Ati kanaafuu miidiyaa kanarratti bakka namni waan hin taane namaan jedha waan ta'eef boost keessaan akkas na haasofnashi. Garuu immoo carraa si argachuu kee kanatti baay'ee tokkoon gammade. Hayyee rakkoo miti si dubbisashee si barreessa. Ishi fooloo kiyya naa deebisi. Kunoo fooloo keetillee si deebisee jira. Rakkoo miti namni jaalatanii harkatuunis numa jirti jaalatanii dhabuunis numa jirti. Sanumaafuu waan na jaalatteef immoo baddii takka hin qabdu na jaalatu keetiif immoo hedduu takka galatoomis jechuu barbaada. Anilleen akka nama tokkotti keessaan siif barreessa. Akkas waan jiru waan jettu yoo jiraatte daachuu dandeessa. Hayaa? Yaa wanni jedhuun jiru baay'ee tokko si jaaladhaa baay'ee si kabajaa. Sooshaal miidiyaa kanarra baay'ee natti tolta. Annaa namni miidiyaa kanarratti illee si jaaladhisi. Nagalchuu keetiif immoo baay'ee galatoomishi. Rakkoo miti silaa biyya takka jiraannee bikkaati jirtutti laaqanaa si affeeruu hin danda'a ture. Garuu just fagaattee jirta waan ta'eef si dawwalu yookiin siif bilbila yookiin immoo si barreessa. Rakkoon qabu bilbilaan naasofnaa bakka ati jirtutti dhufuu hin danda'a. Dhufuu hin danda'a? No. Yaa siif jedhee azaaba hin gala siif jedhee azaaba hin gala. No. Akkas osoo hin ta'in ani si barreessa keessaa. Maaliif egaa ani namni tokko maaki ati garuu koomentii ilaalteen shawwadamin. No miti ani jireenya kiyyatti maaliin amana si ni beekta ilma namaa kanu osoo nakki jibu jiraattellee
أنا متكو والله جاي خناني والله سنجالة يعني والله سني قدي مالي والله سني أولي متي سنو معفو نمتكو والله أني سجالة داي تيغ هتفو أمس وقاتكو بيدو نين قبالالو دندي سيجي تيفو أني مو سيعماني تنجرا سيجالي Okay, kastana rakkoon qabuuti keessaa naasofnasi. Ani sikko gammachurraa barama haasa'uu dadhabee barsee argee bakka nama jaaladhu tokko onneen kiyyaatti na rifata bakka danda'e nama 800 irratti miti bakka sibichaa osoo taate rakkoon qabu nama kana mara irratti immootu baay'ee tokko rifadha. Dhugaa dubbachuuf immoo nama jaaladhutti danda'ee naasa'u rifadha waan ta'eef. أوكي هاي تاتي إيش هاي Ishii bakka nagaatti naaf turii keessaa naasofna nagaatti galatoome waan na galchite. فيانا أوكي بريس كو فيانا تجرا إيش كومنتي نسوتي يا ما تيجي إيفا ميجرا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ماكي أكم نجي فيانا جرتا جر قالت ربي كاجرونو maalittiin dhagahu wallee dhaggeeffachaa jirtanatti fakkaata. wallee si dhagahamuu jira. Asitti wallee dhaggeeffataa jira wani. Ay namaa na biraa dhagasu jira malee. Hayyee nagaan qabaa jira Akkamitti? alhamdulillah. Nagee wallaahi jira. Salaam alaikum. Galata isa. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkam jira jirtu? Fayya akkam. Akkam jira jirtu uummata qasti.